بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هردفتوتا خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكجرتن هندتي نجيني ربي سنهاد أكبو رمضان خيس رمضان خيري خبرخا خنسري خإيمانا خطوبادا خطوكمادا أكا ربي سبحانه وتعالى إسني تاسسو ربي خيني خدنا اتويوانا بقى ربي رمضان ولكا دان إسن جاي ورنا جاي أن تمرو إسنها تاسسو جيتشو ربي را خدنا ويا رانتنا خنا إيساي أرى nutti as bahan jechuun keessanillee ni mala. Guyyaa irraan tana akkuma torbee dabre keeysa labsiin islaamummaadha, labsiin obbolummaadha, labsiin lammiin lammiif. Labsiin kun sheekota keenya Sheekh Hajji Ibraahimii fi ulamaa'ota muftoota Oromiyaan qabdu, Itoophiyaan qabdu wajjiin labsiin deeggarsa mana marii dhimmoota islaama Oromiyaadhaa labsiin taasifamee ture jechuudha. Labsiin sunis waan beekamaa namni hundi ijaan argee irratti mul'ate. Jaarmaya pirojektii adda addaa, jaarmaya adda addaa masgiida fi kollejjii fi waajjiraa fi waan silaa islaamni itti haajamu, islaama Oromiyaa qofa osoo hin ta'in waan islaamni Itoophiyaa itti haajamu mashruu'a kana of keeysaa qabu labsanii turan. Labsiin suni labsii akka ummanni keenya bakka jiru hundatti waan kanarraa qooda fudhatee miila lafatti wajji gadhaamnu waan kana. Namni ree nama ofitti iyyata, nama ofitti labsata. Waan guddaa kana ummanni abbummaan itti aanee dhagaa bu'ura isaa kaayee ilaa xumura isaatiif akka uf qopheessuuf labsii labsamtee ture jechuudha. Guyyaa lakkaawaa, daqiiqaa lakkaawaa, sa'aa lakkaawaa, sakandii lakkaawaa guyyaa san guyyaa qabame. Ramadaana 18 guyyaa Jum'aa kan qabame san guyyaa san jala geenye boru guyyaa sani jechuudha. Saniif arra yaadachiisa tokko tokkoof ulamaa'ota hedduu wajji kani sheekota keenya Sheekh Hajjiin hoogganaman doktorrataa fi ulamaa'ota hedduu wajjiin dhaamsa gaggabaabaa bakka kanarraa isinii dabarsuudhaaf istuudiyoo TV Nuurul Hudatti argamne jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa wanni labsame waan guddaa akka ta'eef hubachaadha. Mee dhaamsa waa'ee kana laalchisee dhaamsa fi qaceelfama sheekota keenya Sheekh Hajji Ibraahim durataa dhimma muslimtoota Oromiyaadha. Qaceelfamaa fi dhaamsa bakka kana jirullee akka nuu dhaaman gama isaanii isin dabarsa. Kabajaa fi ulfinaan sheekota isiniif afeera. Qaamaa fi qalbiidhaan, gurra dura qalbiidhaan akka dhaamsa isaanii hordoftan isin afeera. Umrii dheerinaa fi kabajaa fi ulfina wajjiin maayikiin ka sheekota keenyaati inshaallah. Alhamdulillah. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كبجمتوتا أبوليان كينيا كم بيا كيسا كم بيا على kan nu agartan kan nu dhageeffattan hundi keessanuu bakka jirtan hundatti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isinin jechuun barbaada.
Egaahii Shee Amiin Ibroo jaalatamaa haqiiqatan leeysa bimujaamala namni hundi jaalatu ka'anillee akka itti ibsu hin qabne rabbiin kiyya qofti narraa beekaa silaa sagalee isaanii duuban ani sagalee tiyya erguuf illee baay'ee natti hin tolu harka hedduun na caalan jedhee waan amanuuf nafsee tiyya keessatti leeysa mujaamala rabbii ashhada alayya sagalee isaaniit irratti geeffachuudhaan barbaada haa ta'u malee gaa namuu bitamaa mirga akkasuma tawaadu'a walii godha waan ta'eef rabbiin jaalala teennaa teessanillee teennallee tajaannatan seennu rabbiin haa taasisu isii sobaati miti isii haqiiqaa rabbiin haa taasisu isinin jedha oleeyyan keenya ani wantini arguu fi wanti an dhagahu hamtuun baay'ee na biran geettu 999 hundi nama an arguu fi an dhagahu baay'ee akka waan abwaa dalageetitti narraa yoo gammaduun argaa baay'ee qaanfadhaan immoo humaa waan hin dalagin tokkoon namni akkasumatti nagala toonfata je'ee uflaala'aatiin jira rabbiin kiyya immoo akkuma niyyaa khalqii kana rabbi nu haa taasisu kanaaf jecha har'aan tana akkuma sheekonni amma je'an kana wanti isinitti mul'achuu dandeenyeef keessaayyuu naafi isaan wal bira mul'achuun naadira yoo jechuu baannes andar jechuun hin danda'ama naadiraa miti gara garaa sagaleen keenya numa deemti isaan silaahuu rasmiidha anilleen dabree sagalee fi qaaman fooddaa tanaan waluma argina akkasitti naafi isaa wal bira teennee dabarsuudhaaf bifa kanaan yeroo duraati yoo jenne nun sobsiisu kanaaf wanti hawaasa keenya isinitti mul'achuu har'a nu dandeessise egaa mana keenya ijaarachuu osoo hin taane mana akhiraa ijaarachuudha mana duniyaa ijaarachuudha miti mana duniyaa boru keessaa deemnaa waan feenellee yoo ka ijaarru taate qasrii kamillee yoo ijaarre keessumaa deemna waan taateef wanni manni itti deemnu mana akhiraati manni itti deemnu mootiyyuu mana boruu ka keessaa gar itti godaanan hin jirre ka duuti itti duyda duuban hin jirre ka achi duyda duuban mootiyyuu dhukkubsachuun hin jirre mana jannataa rabbi nu haa galchu kanaaf mana jannataa waliin ijaarannaa jenne oromiyaan tuni dhugaa dubbachuudhaa fi oromiyaa hogguu je'an oromiyaan namni hunduu hin beeka rabbi fadlii ufiitiin ni'maa ufii itti gadi dhiisee itti bal'isee hormaatallee itti bal'ise rasuulli sallallahu alaihi wasallam tazawwaju lwaluuda alwaduuda wanni je'aniif tanaakaxuu fa innii mukaafirun bikum umama je'ani bar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo nuti har'a baay'inna keenna ufin dhaaduu osoo hin ta'in itti shakkaruudhaaf wanti dubbannuuf ufin dhaaduufi miti laakiin rasuulli sallallahu alaihi wasallam inni mufaakhirun bikum umama je'an bar ani bar boruu guyyaa qiyaamaadha isiniin dhaadadheeti ummata biraatirra baay'inna hormaata keessaniitiin caaluu kanaan rabbi biratti ummata biraatitti uf dhaada je'an rasuulli sallallahu alaihi wasallam kanaaf jecha nuti hormaata bal'aa kana wanni nu ittiin uf dhaadnuuf yoo ka jiraatu taate duniyaa qofaaf osoo hin taatin akhiratti illee faayidaatu jira jechuudha sunnaa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam rasuulli hormaata baay'essaa wanti je'aniif akhirattis nama fayyadaa jechu duniyaa dhiisi duniyaatti illee nama fayyadaa jechu akka amma kaafirri waan nyaachisu waan obaasu waan uwwisu waan guddisu waan barsiisuun hin qabu je'e hormaata bakka jiru hundatti gabaabsuudhaaf yaalu san rabbii fi rasuulli nun eeyyamne jechu kanaaf oromiyaa hormaata rabbi isii bal'ise oromiyaa hormaata qofaa miti waan si dinqisiisu parsantiin 52 parsantii 51 fi qabxii 6
jedha warri waggaa 17 dura istaastiksii waggaa 17 dura warri baase akkas jedha. Achi asoo achuma taa'a isuma himuunuu hin ulfaata. Mee ati yoo maka isa himnuu taateyyuu parsantii 52 muslima Itoophiyaa keessa qubatu keessaa baay'inni hammana qabu gaha jechu. Killiloota jiru 12 yookaan killiloota jiru 10 fi magaalaa gurguddoo 2 itti ay daballee muslimtoonni san keessa jiran killiloota 11 keessa jiran parsantii yookaan harka 48 yoo tahan kan Oromiyaa qofa keessa jiran 52 jechuudha. Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuun homa naman qaanfachiisu. Kana hoogganna hogguu jenne maqaa qofa baay'atuun gatiin qabu. Hujiin baay'atu, misooman baay'atu, diiniin baay'atu, dalagaan baay'achuu, kabajaan baay'achuudha wanni barbaachisu. Yookaan baay'ina tiisaa yoo taane gatiin keessan jiru. Waan nama gaddisiisurraa majlisni Oromiyaadhaa kun majlisa muslima maqaa yaamsisu. Gaaddisa muslima bal'aa kanaa tahee osoo jiru manni inni keessa gala'aa ture waggaa 27 ol keessa jiru mana quuxii hindaaqqoo baadi'aa gaara galtu quuxii san keessatti waggaa 27 wanti birallee wanni dalagullee hin turre majlisni duraanii waa hajjii fi umraa waan jedhamu geegessuu qofatti ture. Hajjii fi umraa geegessuu wayita ture keessatti wanni inni raawwataa keessatti geegessaa ture mana akka hindaaqqoon keessa galtuu keessatti ture jechuudha. Nutillee eega waggaa lamaan kana itti dhufnee achuma jirra. Itti osseenullee qaanfachallee oolii waan goonu hin qabnu dhabarra jireenye achi keessa turre fudhanneetii miti. Haa ta'u akkuma seenneen rabbi nuu laaffise quuxii ol'aantuu san irraa gara gadiititti buunee hamma tokko kutaa yookaan biiroo pirezidaantii kan jedhamu fi itti aanaa barreessaa waan jedhamu waa xiqqoo daballee jirra malee bakka jirru miti. Kanaaf ulamaanii Oromiyaa bal'aan, du'aanni Oromiyaa bal'aan, imaamman Oromiyaa bal'aan, hayyoonni Oromiyaa bal'oon, dargaggeessi dubartiin Oromiyaa bal'oon kan itti keessummooftu mana isa fakkaatu ta'utu isarra jiraata jenne akkuma seenneen karoora kaawwanne diizaayinii baafanne lafa mootummaa gaafanne jiddugaleessa majlisa Oromiyaa nuu kennaa jennee gaafanne. Finfinnee handhuura Oromiyaa jedhamtu tana dhuga oomsuudhaaf handhuura Oromiyaa waggaa jedhamtu Oromiyaan akkumaan baay'ina muslimaa isinii hime kana yookaan isinillee na caalaa beeytu jedhee hubadha wanta ta'eef keessattuu gariin keessan daataa harkaa qabdan jedhee waan hubadhuuf baay'inni Oromiyaa keessa jiru fadlii rabbiitiin akkasuma muslimni dachaadha beeytu. Kanaaf Oromiyaadha jechuun muslima kana hunda makatee waan ta'eef handhuura Oromiyaa kanarratti mana yookaan jiddugaleessa Oromiyaa madaalu ulamaa gurguddaa Oromiyaa madaalu du'aata gurguddaa Oromiyaa madaalu imaamman gurguddaa Oromiyaa kan madaalu hayyoota Oromiyaa kan madaalu jiddugaleessa akkanaa ijaaruun dirqama kennaa jennee diizaayinaa karaa adda addaatiin isin argitan san qopheeffannee har'a kunoo ummata keenyatti gadi bahuu dandeenyee jirra jechuudha. Yeroo kana maaseetu nu gaafa majlisa kana bara dheengaddaa amma waggaa 2 guutuudhaaf yookaan ji'a 1 ji'a 2tu nu hafa itti seenne gaafa fuunu mana kana mana qullaa ufitti fuune jechuudha. Wayita wal harkaa fuunu warra duraa sanirra mana qullaa fuune qarshii 96 qofa wanni kaaznaa isaanii keessatti argine. Kana keessa wanti kiraa manaa dabalatee hojjataa kafalatee dabalatee baasiin adda addaa kan ji'aan kaffalamu 500,000,000tti kalaaya.
egaa galiin biraa hin jiru wanta taheef mana duwwaa kan ofitti fuune itti gaafatama guddaa baadhanne ardii maaltu nu liqimsa jenne laakiin tawakkula rabbiitiin itti seenne gara kaanin kiisha keennaa baasa'a badala biitti hiriyyaan kenna mindaa gaarii fudhata'a tajaajila gabaabaa kenna nummootuyyuu kiisha keennaa itti baasa'a hujii amma isin hundi bakka jirtanitti itti gammaddanii fi itti boontan kana kiisha keennaa itti baasa'a bobayaa mataa keennaa yookaan waquudha yookaan nadaajii mataa keennaa guuttachaa hanga har'a gahutti rabbii kenna irraa mindaa boru kaffalannaa hisaabni niiran takkallee rabbi biratti lafan buutu jenne kan silaa ilmaan keenna fi mana keennan ijaaramnu gara kanatti hin gorree fadlii rabbiitiin hujii amma isinii argatan kana dalaynee jirra jaarmaha kililiin tokkooyyuu akka Itoophiyaatitti hin ijaarin oromiyaan sammurraa kaaftee hamma miilaatitti haga masjidaatti ijaartee jirti jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin kuni gaa qabatamaan waan lafarra jiruudha karaa biraatiin akkuma isin agartanii dhageeffattan ulamaa dhugaa muftoota dhugaa ulamaa biyyattiin qabdu sheekin sheekotaa ka isin hundi keessan beeytan ka sheeka keenna guddaa kabajamaa shee Adam Tuulaa shee Adam Ahmad Hammarro ootin hoogganamu shee Adam Tuulaa jechuun namni isaan hin beeyne ani waan jirun se'u muslima tahe Itoophiyaa keessatti hiriyyaan qaban umrii fi ilmi ittillee jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin dhiira akka shee Ahmad Watar dhiira hadiithaa dhiira fiqhii dhiira naxwii qeerransan akkanaa kana dhiira akka Dr. Kamaal Haaji Galatu'u rijaala hadiithaa rijaala fiqhii rijaala naxwii rijaala tafsiiraa fi usuulaa dhiira akkanaa kana hooggansa goonee dhugamaan koree fato'aa goonee fille jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin namoota ulamaa'ii duniyaa kanarra hin jira jedhamu oromiyaa miti Itoophiyaa waan wal quba qabnuuf jara kana dura nama jiru hin qabnu nuti yoon beeyne haa beeku namni kenna rabbi umrii nu haa kaa'u ulamaa'ii kana rabbii kenna nuu kadhaaf bakka jirtanitti inshaa allahu ta'ala isaanii fi fakkaatoo isaaniitillee garanaan yoo as deebinu du'aata wayta ijaarru du'aata fi imaamman yoo ijaarru nama nabira jiraatu yoo baatan silaa gaarii ture odoo nabira hin jiraatinii gaariidha nama addunyaa dacwaa godhaa jiru nama addunyaa khaaxaba'aa jiru sheeka keenna shee Amiin Ibrootiin kan hoogganamu imaamman masjida oromiyaa masjidni oromiyaa tilmaamatti amma 40,000 lakkaama 40,000 kun uguruun jiru Itoophiyaan kanan qabdu 40,000 miti 40,000 miti godinaalee yookaan naannolee biraa keessatti 20,000 gahuun walumaa galatti hin hammaata kanaaf oromiyaa hagana bal'attu ka imaammanii fi masjidni isii hagana bal'atu kana fi du'aata gurguddoo oromiyaan qabdu keessatti hoogganaan sheeka keenna shee Amiin Ibroo godhee ulamaa'itu file anaa miti ulamaa'itu file dhugaan hin dalayne yoo ka jennu taate namoota dhugaa ka akkana qabatama hujii irra jiru ka hujii baasharu ka hujii dalagu maqaa osoo hin tahin maqaan hin barbaachisu yoo hujiin wal hin qabanne taate nama nyaataa dhugiin isaa dacwaa taate isuma imaama du'aataa goone alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii kenna irratti ajrii eegganna hoyta kana goonu sobaaf hin deemnu yoo akkana goonu taate kanaaf akkasuma hayyoonni nu ijaarrellee hayyoota akkasii ka ilmii fi thaqaafaadhaan guutamte hayyoota akkasiitillee ijaari majlisni oromiyaa hayyoota adda ijaari du'aata adda ijaare imaamman adda ijaare muftoota adda ijaare heyyaa ulamaa adda addaan ijaare akkasumatti dabree dargaggoota adda ijaare dargaggoota hoyta ijaarillee us jedhee forjidii odoo hin tahin dargaggoota barnoota qabanii fi thaqaafaa qabaniin ijaare jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaaf jecha
wanni harga hanga ammaa xiqqoon hanqate yoo jiraate dubartii akka barbaadutti in ijaarre isillee inshaa allahu ta'ala ijaaruudhaaf karaa gubbaa jira yeroo gabaabaa keessatti godinaalee adda addaa keessatti ijaaramanii jiru egaa mataa kanatti ol fidee walitti hidhuu qofa wanni nu hafe waan ta'eef kuni garanatti deemaa jira gaafana oromiyaa maalitti haajamti jiddugaleessa wanni jennuuf biiroo jiddugaleessa gahaa qabu adduma addaan damee gurguddaadha dameen kun yeroo ammaa itti gaafatamaan koree da'waatii fi imaammanii Sheikh Amin Ibroo jechuudha hin beeku ani gara kadhatanii gola wayii finfinneen fooqii amma nuti keessa jirru kana keessatti gola 4-5 takka ijaaranii jiru amman tana ta isaan hin fakkaanne maaliif ree egaa waan qaban qaqqaban waan ta'eefi da'waa fakkaatti miti Sheikh Amin Ibroo ka aalama kana yaamaa jiru fakkaatti iifi miti wallahi waan nama qaanfachiisu guyyaarraa seeneeti ilaalanii biiroo isaan amma tottolfatan kan mallaqa gara kadhatanii hin beeku kadhataniiti waa tottolfataa jiran jechuudha isa kanarraa ba'uuf wanni barbaannuuf hawaasa oromiyaa yoo jennu oduun barbaannu hujiidhaan barbaanna waan ta'eef hawaasni oromiyaa nuu boonsa waan ta'eef rabbii kennatti irkannee ba'da rabbiiti hawaasni oromiyaa kuni ani hajji Ibrahim yoo ka barbaadan taate an umrilleen deemee jira amma booda ganaa itti qanani'ee taayitatti qanani'ee umritti rizqi angotti qanani'ee gowwaadha namni waan akkasitti yaaddoo kataatu taate gara rabbii keetii tawbadhu wallahi billahi ammaan tana nama narraa fuudhu odoo kan argadhu taate nama hojjetu jechu nama hojjetu kan taatu taate gammachuu koo hin danda'u taayitaa dheereffachuudhaaf bultii baafa laa hawaasa muslimaa kana eega rabbi carraa kana gara keenna deebise hanga tokko jijjiirree ilmi nu duyda duuban dhalatuu fi ka dhalatee lafa jirullee jijjiirama tokko oromiyaa tana keessatti arge muslima Itiyoophiyaa kana keessatti jijjiirama tokko arge akka deemu barbaanna malee jidduu kanatti mana kennaa miti mana duniyaa nu ijaaraa isin jechaan jirru kanaaf har'aan tana egaa kadhatalleen ana maraami kadhattullee wayita maraamiti akka namtichi jedheedhan san waggaa tare mul'ii keenna hidharrinnee waggaa lamaan tare jarana faayinaansiin qabnu faayinaansiin lafee duydati isii malee lafaan ka'anii waan ittiin sochoonu nuu kennaa jennee isin hin kadhanne nuti mindaan qabnu mindaan nu godha aballiin qabnu aballii nu godha makiinaan qabnu makiinaa nu bita laa wallahi billaahi makiinaa har'aan tana ani yaabbadhee deemuun bakka hundatti namni afaan qabata yoo an biraan dabru makiinaa barri biraa deemu maal hujii barbaanna malee nuti boonullee hin barbaannu nama bira tarullee hin barbaannu nu haa jajanillee hin barbaannu hujiin islaamaa haa mul'attuu barbaanna nu akka feene taane kushee murannee gadi kufne diinii dalaguu barbaanna malee uflaalullee hin barbaannu abbaan fedhe waan fedhellee haa jedhuuti haa ta'u immoo sila maqaa oromiyaatiif homa fakkaatuun yoo deeman gaari homa fakkaatu yoo uffatan gaari portokolii namaatillee eegu kuni yeroo dura akkanuma ta'aa dhufaniiti booda ciman waan ta'eef kanaaf jiddugaleessa majlisa oromiyaa ka ijaaruudhaaf deemnu kana keessatti hundi keessan namni jiidha onne'ee ta imaanallee ka oromummallee ka sabboonummallee qabdan nu waliin akka dhaabbattan xiqqoof guddoo qabdanii yeroo duraatiif nu waliin akka dhaabbattan jechuun barbaada hedduun dheeradhe na fakkaata gaahii sheeyni keenna jalqabaniiti natti as dabarsanii mee taraa isaaniitillee anatu gaafata waa dhiisaa miti isaanis waan jaan eegatiyyuma qofamaan ajajanii na dhiisaniimi bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arra dirqii wal bira nu kaa'ee dirqiitu sheekota keenya biratti anallee haasoysiise leeccalloo jedhaniini leeccalloo jiruu walitti qaban tana jiruu maatiin walitti qabdu wajji qabdu abbaan manallee numa dubbata haati manallee numa dubbatti mucaan guddalleen hangafaani dubbata intalti hangafaas ni dubbatti waan wanni kun jiruu ta'eef jechuudha waan isa laalchisuuf jecha
dhugatti arraa lallabni arraa lallaba jabaadha duuba takkaa amma dura lallabni akkanallee hin lallabamne duuba lallabni arraa dur waan adda addaa namni akka kiyyaa kun fi kana fakkaatulleen waa isinin lallabaa turre darajaa aanatti darajaa gandatti sadarkaa magaalatti waa isinin lallabaa turre wahuma isinirraa fuudhaa turre beekamaadha duuba keessaa'u namni biyya alaa jiru duuba lallabni immoo darajaa guutuu oromiyatti lallabamee pirojektii tokkoon yeroo duraatiif yeroontu yeroo duraatiif jechuudha haadhaatu lallabe jechuu arraa haadha guddootu lallabate ilmaan ufitti jechuudha haadhaatu ilmaan ufitti labsa iyya dabarfate jechuudha dubbiin arra lallaba dur aanaa fi godinaa fi magaalota nuti lallabaa turre sanii miti arra dubbii lallaba oromiyaati jechuudha nama biyya tanarraa dhaloota qabu hidhannoo qabu lee dabalatee namoota biroo ka muslima ta'ellee nama dhimmi islaamaa isa laalchisu hundaaf lallaba jechuudha lallabni kun lallaba deeggarsaa waan waraqarratti qophaa'e san majlisni oromiyaa ka sheekota keenya sheekajjiin hoogganamu kun waan waraqarra kaa'e san akkamitti waliin qabnee lafatti gabbuufna kajuudu akki jaan ummanni keenya abdii dhiiraa dubartiin qayyattii jaantu abdii saniif jechuudha waan san ta'eef wanni kun abdii keenyaaf taasifame jechuudha abdii ummata keenyaa jechuudha wanni amma baajanni waan kanaaf qabame baajata guddaadha laakiin ummata keenyaaf yoggaa hirame immoo waa xiqqaadha ummata keenyaaf yoggaa hirame waan xiqqaadha kanaafuu ani labsin wannin an amma asirratti dabaluu fedhu tokko warra biyyaa laalchisa tokko immoo dhaamsi kiyya qaboodaa warra biyya alaa jiru laalchisa namni biyya alaa jiru hedduu dhaamsa guddaa akkasillee hin fedhutu liannahu ummata qophaawaa lammii fi gargaaraa ture beelawaa fi nyaachisaa ture masgida qoybbaa ture haanjaaraa ture madrasaa godhaa ture hunoo hamma dheengadda hawaasa keenya rakkoon karaa wallootin itti dhufte hamma ga'utti hawaasni keenya ka biyya alaa jiru tattaaffii godhaa jira dhaamsi isiniif dhaamnu dhaamsa xiqqaadha bakka jirtanii walin nuu siixanii dubbiin ta duriin gargari arra lallabni lallaba oromiyaati dubbiin arra bakka jabduudhaan dhufte nama jajjabaa oromiyaan qabdurraa labsi dhufe arra bakka jirtanii walin naa siixanii dhugaadha waa hedduu dabarsitanillee rakkoo heddullee gargaarsa heddullee halkanii guyyaa gargaarsa taasisaa jirtan haa ta'ullee har'aa gargaarsa duriin adda tuba kanaafuu bakka jirtan irraa tattaaffii godhee namuu walis siqee garee jaarratee ni beeytan akka itti waa gootan garee teessan jaarrattanii mataa walit qabattanii akkuma hafuurri walitti isin urgaa'uun akkuma hujii walitti qotuu beeytanii jiboonni haraashiin ta walitti qotuu beeytuu jira akkuma walitti qotuu beeytaniin mataa walit qabattanii gama walitti hasaastanii gurra wal jala keeysanii ar'a maal godhuu qabna waan jiru namu waan isteeta inni jiru fakkaatu ka Awurooppaa jirus waan isa fakkaatu ka Ameerikaa jirus waan isa fakkaatu ka Awustiraaliyaa jirus waan isa fakkaatu namu waan naannoo isaa fakkaatu ani ree naannoo san hunda waan hin beekuuf naannoon amma lakkaa'utan haga tokkorraa waan hin keessa bahee jiruuf waan isin fakkaatu waan hin dur isinirraa beeku san ana qofallee mi namoonni hedduun isinirraa beeku waan san ar'aa guyyaan isiidhaa ar'atu fardi kana dirreen tana akki jaandu nama tokko akinaan jee akka nama xiqqoo waa kakkadhata magaalaa ciroo tana jira gizee hunda amma nagarre du'us hin beeyne oduman akka kararra deddeemuu ijaan na bareedu maal jee namni kuni sheekha mee arra waanatti kenni sadaqaa dhiiraa keeysi galataa naan jeedu umritti waan san namti kisanii irraa fadhu waan san duuba sadaqaa dhiiraa keeysi galataa jeedu nuti haqiiqaa yoo ta'e wanni har'aa sadaqaami waajib islaami dirqama tokko dirqama islaamaa dirqama muslima irra jiru keeysaa'u dirqama muslima oromiyaa irra jiru malee sadaqaami wanni har'aa sadaqaa qofaami sadaqarra guddaadha wanni har'aa duuba kanaafuu hawaasni keenya warreen biyya alaa jirtan
walittinaa hasaasa walinnaa siqa ta dur dabarsite rabbi irratti lakkaawatin dubbiin har'aa haarawa rabbiin waan eega dhalatte irraa sii kenne sitti lakkaawwanne atis ammoo hamma gootisa rabbi irratti lakkaawwatini ta dursannaa irraanfadhu akka nama har'a juuza haarawa banee akkas naa ta'i duuba projektii wajji eegalle wajji findhatu akkasin naa beekitu projektii amma eegalamee waraqarra jiru kana wajji lafatti buufna wajji findhas deeggarsi har'a baname kun har'a banama malee har'a hulaansaa miftaahnisaa banama malee guyyaa inni cufamu guyyaa projektiin sun jaaramee dhufe cufama jechuu duuba kanallee jala muraanaa beekaa duuba li'annahu nu malee abbaan qabu diin keenya abbaan nuyi diin keenya akkaawuntiin isaa akkaawuntii teenya diin keenya manni isaa mana keenya dukkaanni isaa dukkaana keenya qabeenyi isaa qabeenya keenya diin keenya kophatti waan biroon qabu duuba kanaafuu hawaasni kiyya bakka jirtan hundarraa'u walinnaa sissiqaa gurra wal jala kaayaa hasaasaa aboo dubbiin akkanaa dhufte akkam jenna maal wayya waliin jaa akkan dur isin beeku sanitti waan isin fakkaatuun waliin arragaa handhura oromiyaa ta afaanuma goggogaa falmaa oson taane ta waarraa qaban ta bakka teessoorraa qabnu ta bakka ijjetti qabannurraa qabnu ta bakka teenya jennurraa qabnu dila fooqii san keessaa takkumallee yorkanne bakka keessaa waa qabnu guyyaan ashaaraa lafa keenyu guyyaa har'aa sheekonni sheekh hajjiin faan waan kana hulaanuu banan tana duuba akka isaan naa himanitti dachis harkatanii jiran har'a dhaabbatanii kunoo asillee je'amullee gaamma duran beeyne dachii harkatanii jiran dachii harkatanii jiran yeroo dheeraaf jalan laffa'aa turan fuula nama meeqaa dhaabbataa turan nama meeqa barbaadaa turan nama meeqa jala deemaa turan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa deebisaa waan sanii amma isaaniifis kennee jira jechuudha dachii san irratti dachiin agabuu taa'uu waan hin taaneef waliin wal gargaarree wal qabannee waan dachiin sun feetu irra kaawuun dirqama keenya ta'a isin hawaasa duraanuu hawaasa bilchaataadha dhaamsa xiqquma gurra isin baasanii har'agaa dubbii jabduudha dubbii jabduu san ani duruu booyi na godha ka du'a haadhatiyyaa dhagaye maal gaafattanii jeja maraatan akkanumattuu booyi na godha kanin haatetii du'ee dhagaye mee har'a namuna cal'isiisuun laalaa jejan duuba eega durii isinin lallabna eega durii isini iyyina iyyansi har'aa iyyansa duriin adda namuu bakka jirurra tattaaffii akka godhuu dhaamsa godhuu barbaada anilleen gama kiyyaanii eega sheekonni keenya labsii tana dabarsan booda haala jiru yoggaa laalle haala hawaasa keenya ka bakka adda jiru laalle dhugatti osoo wanni takkalleen hojjetamuu baatte tokkummaan ummanni keenya projektii kanarratti agarsiise dhaamsa sheekota wal jalaa fuudhanii itti haasawanii as qabanii chi qabanii namuu abbummaadhaan laalatee aantummaadhaan isaanii waan kanarratti haasawu yoggaan laale dhugatti kophaa yoggaan taa'e gammachuutu na dhagame an akka nama tokkotti jechuudha wanni kun milkaa'uuf ta'a waan ji'u rabbiin qalbii keessa na fide jechuudha hawaasni keenya ka biyya keessa jiru sagalee teenyatana yoo rabbi isin biraan ga'e gurrarra isin ni baati jennee kajeellaa qabna hawaasni keenya ka biyya keessa jirtan xiyyeeffannaa teeysan akka gaariitti labsii labsame kanarra deebisaa duuba hawaasni yaamina jalaa hedduu owwaatutti dadhabaadha hawaasa biyya keessa jirutu bakka jirtan irraa horiin guyyaan ar'atu horiin ar'aaf hin tahin guyyaan inni faayidaa qabu tokkolleen hin jiru horiin ar'a oromiyaaf hin tahin horiin ar'a islaama oromiyaatiif hin tahin guyyaan inni ta'ulleen hin jiru tana katabe anaa si himaadu namni rabbii waatti kenne irraa kaasee xiqqaan qarshii takka qabu hanga gahutti dubartii ala teessee dinnichaa fi buna gurgurtu hanga gahutti guyyaan ar'a duuba majlisa oromiyaa guyyaan ar'a maallaqa qofaami ar'a dubbiin waan biroo duuba jira waan biroo mul'ata guyyaan ar'a majlisa oromiyaatiin ni jirra jechuu agarsiifu edaa majlisni oromiyaa kun edaa nama qaba edaa waa akka nuti laalluumi wanni waan kajeelamaatii miti jechutti hamma namni kana laaluu fedhullee laalutti aantummaa teenya mul'isuudhaaf akka gaaritti guyyaan goonu ar'a jechuudha majlisa karaan itti gamaa turame kana ar'a isaatu waa iyyatee yoo lallabatee
waa takka nama uf duubaa dhabe akkan ja'amne harka keenya waan keenya akka aduwwiin hin herreganne namni biyya keessa jirru wal dammaysinee dhugaa sayin achi baane namni dhugaa ijji dhugaan booche imimmaan hin dhabdu jantu ijji dhugaan booche imimmaan hin dhabdu jantu dhaban qabnu arra yoo walit dhihaatuu dhabne malee yoo wal dhaggeeffatuu dhabne malee dhaban qabnu insha Allah rabbi dhabaan nu mokkoru insha Allah arra boodalleedha hawaasni keenya ka biyya keessa jiru darajaa masgiidatti darajaa aanatti darajaa araddatti darajaa zoonitti ilaa darajaa oromiyaa keessa nama jiru hundi wanni kun waan kiyya jee adda durummaadhaan qabatee namuu bakka jirutti haasawni keessan kana haanaa ta'u bakka galgalatti furtanii fi bakka buna dhuydanii fi bakka galgala salaattanii fi yeroo ibaadaa gootan malee haasawni keessan insha Allah haasawa projektii oromiyaa kana haanuu ta'u warri biyya keessa jirtan ulamaa'inis du'aanni bakka jirtani imaamman mudhii teeysan jabeeysa abbaa cidhaa tahaatu abbaan cidhaa gaafuma cidhini isaa adda galee boqota malee abbaan cidhaan boqotu abbaa haajaa taya imaamaa dur matatti maratta mudhii irratti hidhaa gaddeebisaadha ashul awaakhir jirra yeroo nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam marxoo isaa jabeessan seenu jirra marxoon teeysan hamma dur daran jabaattee khurna kana keeysa waan nurraa eegamu taasisuudha waan guyyaa borurraa hafees ganaa guyyaan fuuldura guyyuma galii galchaa deemnu insha Allahu ta'ala hanga borojiti san ijaan agarrutti isiniin jenna anilleen gama kiyyaan hammuma kanaan ida'uu fedha rakkoo harkaanu qabduutu walirratti illee akka lallabnu nu taasise rakkoo harkaa qabnuutu haqiiqatti portokoolaa fi waan sila adaba eeggannullee eeggachuu nu dhoorke waan jabduu harkaanu qaba insha Allah majlisni oromiyaadha hawaasa qaba jechuun guyyaan isii mul'attu arra bakka karaan itti adda goru gubbaa jirra dubbii laaftuudhaafi guuzan wal keeysaa wal fuullee oollee garaan keeysi qotaadha jedhanii akka reefu sheekonni isinitti himaa turan oromiyaa jechuun Itoophiyaadha akka jedhaa turan milkiin teenya milkii biyya tanaati fashalli keenya moo fashala biyya tanaati insha Allahu ta'ala akka rabbiin fashalas nu eewalu bakka jirurraa mudhii teenya hidhannee iyyinee iyya haa dhageessinu labsinee labsii haa dhageessifnu haa iyyinu lammiif jennee labsa haa dhageessifnu arra guyyaan haqiiqatti nama muslimaa qofan laalchisu yoo dhugaa rabbii taate harka wal biraa qabna faraqaa wal biraa qabna waa hedduu godhaa turrellee duuba hawaasni kiyya biyya alaa jiru gaafa qeesiin tokko dhiibame karaa biyya Ameerikatti sababaa wahiitiif walgahii wayirratti argamuudhaaf sababaa saniiti guyyaa inni dhiibame hawaasni muslimaa bakka jirurraa waan qabu baase namti kisan bakka itti godhe duuba yoo dhugaa rabbii taate ni yaadattan guyyaan irraa guyyaa nama oromiyaa jiru hundaati guyyaa muslima qofaaf dirmachuun irraa dirmachuu nama hunda laalchiftu namni hundi bakka jirurraa walis siqee arra lallaba dhimma islaama oromiyaa deebisuun irraa galata nu bira kaayatuu jechuudha galata dabrellee kafaluudha harki faraqaa wal dhiqa galata dabrellee kafaluudha jedhama fuuldurallee harka nu bira kaayatuu jedhama jechuudha akkuma dur hawaasni keenya osoo amantii waliin qoodin osoo waan takkaa waliin qoodin wal gargaaraa ture wajji nyaachaa ture arra dirmachuun arraa dirmachuu nama muslimaa qofa laalchiftuumi wanni jaaramuu deemu waan ashaaraa ummata oromiyaa keessa jiruuf oromoof ummata oromiyaa fi oromoo keessa jiruuf ashaaraa kaayamtu jechuudha ashaaraan kaayamtu tun ashaaraa ummataati kolleejiin waajjirri adda addaa galmi walgayiidhaa galmi khulud waan hawaasaati hawaasummaa wanni dalagamaa deemu hawaasummaa duris wajji dalaynatu hawaasummaa duris wal gargaarra arra guyyaa lammiif jennee gaafa duraa lallabnee isinirraa milkooyne san guyyaa lallabne arraa lallaba akkasiiti bakka jirtanii walin nuu hasaasa walin nuu siqaa ka biyya alaa jirtan bilbila dawwala an takkaa sheer illee godhaa isinin juuri beeytanii mi useetuma waa dabarsa malee takkaa sheer godhaa namaa jeen beeku akka nama waa nama kadhatuu takka nama fakkaate sheer hogga jaan lubbuudha asinna keessa galtoo godhami sheeruma sana guddisu arra ammoo sheer sanillee hin jaatu arra hin jaatu dubbii hadhoo dubbii jabdu arra sheer illee arra hin jaatu sheer sanillee arra ongulama sadii hin jaatu bakka jirtanii dhaamsa kana sheer godhaa dhaamsi kun nama tokko ka isteeta duniyaa keessa jiru kophaasaa jirullee dhaamsi kun dhaqqabuu qaba hulaasaa dhadha'uu qabatu guyyaan arra ni jirra jennu arra jirraa goggoydullee hin barbaannu jirraa qabatamtu hujiidhaan lafa qabatamtu jechuudha insha Allahu ta'ala jazaakumullahu khayran rabbi guyyaa kanaa guyyaa borurraa kaafne guyyaaleen as deemu yoo rabbi fedhe ilaa zulhijjaa ga'utti guyyaan kun guyyaa galiiti waliin dhagaa keenya
ولين بؤرا خينيا ولين ايبفنا ان شاء الله تعالى الموت ينيلين دينو خنا نوتو ايبس بقى والموت اندبرس نو كلكلو خنا نماتو فيته اسان امو وان برو هاجاره تنيدو خنا نماتو فيتا نما ايغلا ربي ان شاء الله تعالى نبدا كل ما اجل نو خيسا غيس وماتيمي امو نوتو ايغلا نوتو طمرا ان شاء الله تعالى بك جرتني تتافي نو غدا دام سخنا ولين دبرسا dhaamsi ar'aagaa bakka jabduu dhufe kadur amiinii fi namoonni tokko tokko bakka argee daddabarsaa ture sanii miti dhaamsi arraa sammuu mataa oromiyaarraa dhufe mataa islaama oromiyaarraa dhufe guyyaan arra mudhii teenya jabeessinu guyyaa har'aati nutis isinii wajji jirra lallaba afaanii qofaa miti lukkurraa hamma lubbuutti waan jaan dhaaddannoo yeroo hawaasa keenya keessa deemnee masgida jaarsifnuuf madrasaa jaarsifnuuf turree bar eegaa uf geenyee turre alhamdulillah eega haajaa dhiifnillee turree beek eega harka namaa eeguu dhiifnillee turree beek alhamdulillahi rabbil aalamiin dubbii guddoo ta'e malee har'a hedduu labsillee labsuun barbaannu beek eega ofii irratti hirkachuu eegalle bubbullee jira alhamdulillah ani waan qabatamuman isinii hima kone sobaami lukkurraa hamma lubbutti dhaaddannoo jettu qabatee ummanni keenya wanni projektiin godhuu deemnu kun yoo lukkuu nu gaafate waan qabnu lukkuu xiqqoo qabnurraa ilaa lubbuudha lee yoo nu gaafate itti kenninee waan kana tolchina jechuun dhaaddannoo hawaasa keenya ka hoggaa gargaarsa adda addaa godhaniiti arra dhaaddannoo san irra deebina lukkurraa hamma lubbuutti jechuu insha allahu ta'ala projektii kanaaf marxifannee tattaaffii irratti haa taasifnu labsa ulamaa'otaa kana dhugaa haa goonu haasawa qofaami lafatti gataa buufnu ammadu haasawa yeroon haasawa dabree jiratu waan xiqqoo qaban yeroo lafa kaayan gubbaa jirra waan kiishaa qabnu baafna tokkolleen tokko jolaan hafu wal jala dhokatuun hin jiru arra sheekii shariif wal jala dhokatuun hin jiru arra jaarsaa jaartiin abbaa fi ilmoon wal jala dhokatuun hin jiru arra dubbii islaamummaati addeelan nu dhufte tokko jala dhokatee tokko jalatti ija qabatuun hin jiru mana keessa warri jiru jaarsis ni kabala jaartinis ni kabalti mucaan hangafaatis intalti hangafaatis mucaan quxisuutis hundi akka zakaatul fitriitti kafallata barnaatan akkasinna katabidu tun zakaatul fitri abbaa fi haati qofti namarraa baatuu hin danda'an duuba kanaafu insha Allah akkasit tokko namaatiin madda amma banamte tana insha Allah bombaa ajaa'ibaa kabaname kana isaa bishaan saa akkana dambaliin isaa projektii kanatti yaatu kajeella yoo rabbi fedhe jazakumullahu khairan yoo sheekonni waan dabalatan hin qabaanne gama kiyyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أقرأ فيها سا يو أبان الرجوري ملء إني هندوم جاني جروها سوين هندوماتو وان إجارو هدن أوتو تكتب كونغا دسني كبر سنوتاتي وان سنجم متشيسو إس ديزاين الرت أرجع تنقف أصو هنتهين كان كرور فم ربي نوجو تجني ربي كهن الرب دي قدوك أمنا سيناتك magaalaa guddittii handhuura oromiyaa jennee odeessinu taname eebii takka isinii himu dhengadda gaafa manni marii waliigala Itiyoophiyaa walgahii yaa'ii lammaffaa yookaan yaa'ii jalqabaa teennu mana tokko ka keessa gatteennu dhabne wallaahi muslimni Itiyoophiyaa mana tokko ka keessa gattaa'u dhabe hoteela tokko kireeffannee hoteela nu kireeffannee yoo fiqaada sirraa fuudhuu barbaadde malee jarri tun akka hin seenne nuun jedhanii achii nu ari'anii egaa baay'ee dhageettan waan ta'eef ofirra deebi'ee ofin himu ana qofaa miti sun waan salphina muslima Itiyoophiyaa guutuuti salphina muslima Itiyoophiyaa guutuuti galma walga'ii takkatti magaalaa guddittii tana keessaa dhabuuf dabalata si himu masjida jiddu galeessa oromiyaan himamu magaalaa guddittii handhuura oromiyaa jennee afaan ala nu oolu kana wallahi masjida tokkocha siin himamu qabdu achi keessa ani nan qaanfadha dhugaa isinitti himuudhaaf nan qaanfadha kanaaf nu wanni amma barbaanne tokko galma walga'ii ka jiddu galeessa muslima Itiyoophiyaatu ta'u ijaaruudha kan barbaannu dursine lammaffaa burqaa galii kan uumu kan ajirraa kan duroomsu amma booda مسلم أورومي عاطف إجارو بربان يو رب وفق يو رب هركت قبين والله نيانكية إمام مسجد بادئة كإسا رمات في اللي من داغو بربادا إن شاء الله تعالى والله أكنا
karoorfadhellee jira dhugaa isinitti himuudhaaf mee meeqatu walgaha imaamman masjida 40 jedhee tilmaama baafadhee jira dhugaa isinitti himuudhaaf rabbiin harkatti hin qabin yaada kiyya kana kanaaf jecha amma booda imaamni keennallee hin kadhatus hin salphatus inshaa allahu ta'ala madrasaan keenna barsiisan keenna ulamaa'in keenna yoo majlisni kun dhugaan gadhaabatee ka dalagu taate kanu ijaaru fi humna keenna tokkummaa keenna ka ijaaru taate inshaa allahu ambaan qixxoofna yoo ka argitan taate meelaala amantoota biraa hundi isaatu mindaan bula akka hojjetaa mootummaatii olitti inni gad aanu daaqoniin darasaan mindaan jiraata maal adda balaan nutti bu'eenu muslimaa baay'inni keenna haga kana baay'atu yoo tiisisa taane malee badiin nutti buute ulama'ni keenna guddaan haga har'aa daboo hodhatuuf maali salphinni hagana gahe kun ulama'ni sammuu hin qabna jennu haga har'aa galima takka nurraa nu muslimarraa ka hin qabne haga yoom bifa kanatti deemna hin jijjiiramnu laa ilaaha illa allah rabbi sodaadhu ka'ii uf jijjiirii ambarra taruun kee haafu mee ambaan qixxaayi rabbii kee sodaadhu kanaaf jecha handhuura oromiyaa finfinne handhuura qullaa maal achi keessaa qabda mana kiraa gallanu mana amma quuxii isinin jennu kanaayyuu katolaatii miti isiisanuu kiraa itti kafalaa achi keessa jiru galtuudha jechuudha nuti oromiyaa hoo jedhan nuyi sila maal handhuura oromiyaa jennee hoxxee takkatti achi keessatti abbummaadhaan ufiin himnu ka hin qabne masjida tokkicha masjida oromiyaa jedhamee ufiin himnu ka hin qabne ummanni hammana bal'atu maali magaalaa ta'e jennee odeessina ani siif atuu qaanfadhuuti amma projektiin nuti naddafne yookaan qopheessine kuni bonye kuni masjida uf keessaa qaba jiddugaleessa oromiyaa kiyya jedhee ka oromiyaan itti gaaddiseeffatu gaaddisa oromiyaatiyyu jechu miti muslima qofaa miti oromiyaa amaa kamiyyuu kan yaamsisuu jechu kanaaf nu haga kana tattaaffii goone si argisiifne itti birmadhu jaaradhu jiddugaleessa tokko godhadhu mana oromiyaa muslima oromiyaatiin himamu godhu siin ja'a achi duyda duubaan waa hajji ibraahim mana ofii godhatee itti galaa miti himee waa himimsaa miti egaa sitti himee waa sitti hidhaa miti rabbi uf si haa beeysisu itti dalagi siin ja'a wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu masha allah jazakum allah khair barakallahu fiikum nutiga amma faraqaa naafi sheekkonninis warra nu boodan jiruuf dabaree gadhiisuuf deemna nu galatoomaa isinin jenna jazakumullahu khairan nu hordofa akka gaaritti nu niyyadha rabbi subhanahu wa ta'ala waan ramadaana keessa wanni kun qadiimaa jiru laaftuudhaami gurraattitu as nu teessisaa jira kanaafu insha allah bakka jirtanii niyyaa nu godha dabareen tanama nu boodan dhufuuti nuti gama keenyan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh hayyotaaf tumsinaa diinidhaaf tumsinaa ulamaa'i biyyaa eebira dhaabbannaa khayrirra wal yaamnee adawwii cabsinaa hayyotaaf tumsinaa guyyaan ebla 22 hanga 29 bara 2013 jirum torbana deeggarsa majlisa oromiyaa jiramee lallabamee jira hawaasun islaamaa addunyaa hunda keessatti argamtan kanneen diin keessaniif quuqamtan kanneen diiniif dhukkubsattan majlis oromiyaa wajjin ijaarrannaa koottaa hin hafinam namoonni ijaarsa projektii majlis oromiyaa cinaa dhaabbachuu barbaadan lakkoofsa herregaa armaan gaditti argitan kanarratti gumaachuu ni dandeettu baankii daldala Itoophiyaa 10003 9692 1999 baankii hojii gamtaa oromiyaa 1042 20 968 baankii intarnaashinaala oromiyaa 4192 080 awaash intarnaashinaal baank 01 41 duwwaa 4 49 82 1400 nib baank 70 00 02 49 bunnaa baank 27 79 69 10 00 02 irratti nuuf gumaachuu ni dandeettu
koree qindeessituu gargaarsa majlisa Oromiyaa irraa خير واليمن عدوي شخصنا